Akkam jirtu hordoftootaa fi jaalatamtoota maatii faana aartii YouTube kanneen sagantaa keenya guyyaa hordoftan nagaan keenya sinaa dhaqqabu jenna dhaggeeffattoota keenya. Nuti sagantaa keenya guyyaa har'aa haala bareedaan qabannee dhiyaannee jirra. Isinis bakka teessanii sagantaa keenya waliin aga xumura sagantaa keenyaatti turaanis afeerraa keenya. Amma gara sagantaa keenyaatti isin dabarsaa kanneen faana aartii YouTube'iif maamila hin ta'in ammoo faana aartii YouTube'iin subscribe akkasuma viidiyoo keenya share like godhuudhaan waliif qoodaa akka Oromoo hunda bira ga'uuf godhaa isiniin jenna galatooma. Amma gara sagantaa keenyaatti isin dabarsa. Egaan akkuma beekamu xiyyeeffannoon keenya guyyaa har'aa haala hongee Booranaa fi akkasuma Gujii gara Arsii gara Somaaliyaa dabalatee akkasuma boordara Keeniyaa wajjin kan wal daangessu Oromoota Booranaa akkasuma Gabraa irratti hongeen hubaa guddaa gaggeessuudhaan miidhaa jabaa qaqqabsiisaa akka jiru odeeffannoo garaagaraa irraa nuuf ba'aa jira. Akkuma beekamu utuu gama Itoophiyaatti hin dhufini meteoroloojiin addunyaa akka Keeniyaa fi akkasuma Ugaandaa, Tanzaaniyaa fi Itoophiyaa, Somaaliyaa, Jibuutii dabalatee akka hongeen isaanii rukutuu danda'u baatii 3 dura raagamee akka ture karaa odeeffannoo miidiyaatiin argannee turre. Haa ta'uti malee kanneen dhimma kanaa fi yaada kennanii akkasuma immoo irratti hojjechaa turan Keeniyaa, Tanzaaniyaa akkasuma Somaaliyaa dabalatee haalaan dhimma kanarratti yaada kennanii kan hojjechaa turanidha. Fakkeenyaaf gama Keeniyaatiin mootummaan Keeniyaa egaa baatii 3 darbanii booda emergency yookaan immoo maal kun atattamaan akka nyaati qaqqabuu fi jabeessanii irratti hojjechaadha turanii naannoo hongeen hin qaqqabaa jedhametti nyaatii fi bishaan akkasuma immoo nyaata beelladii nyaatu akka emergensiitti qaqqabu daddafee qaqqabuu fi kan irratti hojjetamaa turedha. Egaa hongee jabaan mudatee jira gara Kaakumaa kana naannoo Keeniyaa keessa gara boordaraa Sudaaniitti kan dhiyaatu achitti hongee jabaan qaqqabeetii jira. Haa ta'utii mootummaan Keeniyaa baasii guddaadha akkasuma immoo nyaataa fi dhugaatii ummaticha akka hin hubamne qoricha dabalatee dooktaroota dabalatee gamasitti bobbaasuun gara baatii 2 dura ture. Haa ta'utii ammoo gama Itoophiyaatti yoo dabarre Gujii, Booranaa, Arsii akkasuma gama Soomaaliyaan Gabra dabalatee hongee jabaan isaanii mudatee jira. Haa ta'utii gargaarsi haga ammaatti ummatichaaf godhamee fi akkasuma gaagaamtii lubbuu beelladoota 20,000 olii darban akka lubbuun darbe akkasuma immoo kanneen amma du'aaf eegamaa jiran loowwan 1,000 hedduutti kan lakkaa'amanidha akkasuma re'ee hoolaa dabalatee jechuudha. Haa ta'utii galiin biyya Itoophiyaa keessaa inni ijoon loowwan Booranaa gara ekspoortii godhu re'ee fi akkasuma immoo hoolota Booranaatti kan beekamani kan galii guddoon biyyittii irraa argattu keessaa isa ijoodha. Haa ta'utii malee gargaarsi uummata Booranaa kana beellada irra darbee ilmaan isaa daa'imman isaa akka dhabaa jiru hongeerra kakee uummanni Booranaa iyyachaa jiru malee gargaarsi gama mootummaadhaan qaqqabee haga ammaatti hin jiru. Yaadis hin laatamneef. Egaa namoonni hedduun akkasuma namoonni qorannoo dhimma bishaan irratti dhiyeenya kana OMN irratti dubbisan waggoota dheeraa fi Booranni bishaan lafa jalaa hedduu akka qabu gami Gujii ammoo bishaan lafarraa hedduu akka qabu waa hedduu irratti gaggeessaa turre. Haa ta'u malee mootummaan dhimma duratti xiyyeeffannoon kennamuu fi ture dhiisee karaa ofii filatee uummata kana beelessuu fi dheebessuu akkasuma hongeen rukutuu fi beelladisaa akka jalaa dhumaniif uummanni kun akka dhabamu godhamuuf kan irratti yaadame fakkaata jechuudha. Yaada isaa ibsee jira namni kuni. Haa ta'utii uummanni Booranaa yeroo ammaa kanatti bishaan dhugaatii kiiloomeetirii 200 ol deemaniiti harreetti fe'anii
fidaa jiran yeroo ammaa kanatti warreen dheebuu fi nyaatarraa kaatee isheenis lubbuu dhabuutti jirti. Uummanni Oromoo gama Gujii haga tokko dandamannaa haa ta'u malee ongichi gam tokko rukutaa akka jiru gama Arsii naannoo daangaa Somaaliyaa fi Booranaa wal daangessu waliin caamii jabaan rukutee loowwanii beelladoonni hedduun dhumaa jiru. Akkasuma daa'imman xixiqqoon illee akka du'aa jiran agarsiisaa jira. Egeree fi gari fuulduraa uummataa kanaa kan beelladarratti hirkatee fi akkasuma immoo uummanni kun horsiisee bultoota irra persentiin 90 waan ta'eef yeroo ammaa kana uummanni miiliyoonii hedduutti lakkaa'amu beelaan rukutamuu fi akkasuma balaa guddaaf saaxilamanii jiru. Elame wawaane obahin arganne Niman korobis dangan sambe kamne Lafedha milade kalena kirkirte Carane warqame qonqo nabute Egaan uummanni Booranaa haga ammaatti mootummaa biraa gargaarsi isaan dhaqqabe tokko hin jiru. Yeroo ammaa kana guyyaa lamaan kana kan isaan gara sooshaal miidiyaa yookaan immoo fuula feesbuukii mootummaa kan ta'e OBN akkasuma waaltaa faanaa dabalatee yeroo har'aa kana akka ongeenii hubee kan isaan dabarsaa jiranii guyyaa har'aa kana immoo ummanni Koonsoo uummata Booranaa obboleeyyan keenya utuu nuti jiru jechuudhaan nyaata beelladaa qabatanii gara Booranaatti imalaa akka turan kan isaan feesbuukii isaanii irratti maxxansan malee dhiyeenya kana kan sirbamaa jiru yeroo uummanni Booranaa muddamaa jabaa keessa seenaa jirutti Abiy Shimallisii fi Adaanech Abeebee akkasuma immoo itti aanaa Abiy Dammaqee Mokonnon dabalatee kadreen Abiy Ahmedof jalatti hiriirsee dhiyeenya kana gama Arsii gama caamii rukunneen maasaa qamadii keessa dhaabbatanii suuraa kaka'utti jiranii uummanni Booranaa garuu sana daran miidhaa guddaa fi akkasuma beelli isa hubee bishaan qoonqootti dhugu dhabuurraa kakee beelladaa fi namni isaa jalaatii dhumaa jiraachuu akkuma qubaa qabnudha. Mootummaan kun akkuma beekamu waan faallaa hojjechuudha kan inni beekamu gaafa namni lubbuu dhabuu yeroo itti gammada yookaan ammoo atteeshinii nama hatuu fi bakka gammachuu wayiidha yookaan paarkii eebbisuudha. Akkasuma yeroo ammaa kana ammoo kanatu deemaa jira jechuudha. Kanaaf mootummaa kanarraati uummanni akka gargaarsa hin eegganne abdii muratee jira. Haa ta'uutii gargaarsi gama uummata Oromoo bakkoota adda addaa jiranii alaaf keessa jiranii goofandiin banamee funaanamaa akka jirus immoo liinkii isaa arguutti jirra. Egaa namoonni liinkii kana gamaa gaman raabsaa jiran nuti gama ija siyaasaa miti uummati keenya amma furmaataa argatu beelaaf dheebuu ba'ee loonsaa fi ilmaansaa lubbuu isaanii seef ta'uudha qabu. Sanarratti abdii guddaa qabna. Dhimmi uummata Oromoo Booranaa fi beelladi isaa jalaa dhumaa jiru siyaasa kamii wajjin kan wal qabatu miti. Uummanni Booranaa bara dheeraatii kaasee jaarraa dheeraa dura lafa sanarraa tiksatee bulaa kan turee fi akkasuma caama dhufuu fi raagduudhaan tikfamee akkasuma waan itti dhufaa jiru raagduun himee akkasuma beelaa fi akkasuma hongeerra dandamachaadha kan isaan turani. Uummanni Oromoo Booranaa haga har'aatti ayyaantuu fi qaalluu akkasuma abbaa gadaatiin kan inni hoogganamu. Kuni egaa yeroo ammaa kanatti dhimma siyaasaa biraatti goruudhaan kanneen itti dhimma kabaachaa jiranii dhimma saba Oromoo Booranaa dagachuudhaan abbootii gadaa fi abbootiin biroonii dhimma siyaasaatti yaadaa fi akkasuma ejjennoo ofii qaban adeemsa siyaasaa fi adeemsa hundaa isaanii gama siyaasaatti gorsiisanii akkuma argaa jirru kun immoo sirna Oromoo xiqqeessuu wajjin addummaadha hin qabu. Uummanni Oromoo Booranaa seef ta'uudha qaba. Uummati kun nyaataaf dhugaatiidhaan qaqqabamuu qaba. Egereen isaa loon isaa amma dhumaa jiran kun lubbuun baraaramuu fi dhaqqaba jenna. Uummanni Oromoo hundi gochaa mootummaan irratti godhaa jiru kana ilaalee uummata isaa Booranaa bira dhaabbachuudha qaba jenna.
Egaa dhaggeeffattoota keenya dhimmi Oromoota bakka hundaatti hongeedhaan uumamaa jira hundi dhimma Oromoo fi Oromummaa ta'uu dagachuu hin qabnu. Akkasuma ejjennoon keenya uummata Oromoo wal faana hiriiree qabsoo isaa uummata isaa rakkoo keessaa baasuu wal utubuu fi wal ilaaluu yeroon isaa amma isiniin jenna dhaggeeffattoota keenya. Eelamee wawwaadhe bu'aa hin arganne mimaan koroobis daangaan saan beekamne. Egaa dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya guyyaa har'aa asumarratti golobnee jirra. Aga sagantaa keenya biroon walitti deebinutti si nagaan nuuf tura isiniin jenna. Kanneen faana aartii yuutuubiif maatii hin ta'in ammoo faana aartii yuutuubiif maatii ta'aa sabiskiraayib gochuudhaan sheer laayik gochuudhaan viidiyoo keenya waliif qoqqoodaanis ergaa keenya isa guddaa godhanii isinitti mannaa. Egaa sagantaa keenya biroon aga walitti deebinutti si nagaan nuuf tura. Holaa buraa deebanaa isiniin jenna. Mimaan koroobis daangaan saan beekamne.